Namni gorsa jaallatu beekumsa argachuu jaallata. Namni fata jibbu garuu gowwaadha. Namni gaariin Waaqayyo biraa ayyaana argata. Warri wanta hamaa malanitti garuu Waaqayyo hin farada. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 fi 2 irra kan jiru dubbifachuu dandeessu. Fi jaalatamtoota jaalannee shoo akkam jirtan nagaa keessanii kun miidiyaa jaalannee shooti. Baga nagaan gara mana jaalannee shoo dhuftanii egaa macaafni nan isin dubbise kun macaafa fakkeenyaadha. Macaafa fakkeenyaa egaa namni gorsa jaalatu beekumsa in argata jedheetu dubbata Salamooni. Galanni Waaqayyo Waaqa jiraataadhaaf haa ta'u kutaa kana keessatti egaa gorsa qabadheetan kan isinii dhufeerra. Gorsi kunis immoo karaa baay'eedhaan wantoota argadhu yookiin immoo barreeffamoota kana karaa feesbuukii kiyyaa gadhiiseen ture. Warroonni feesbuukii kiyyaa hin qabne faantuu boksaa jettanii gaafa seentan achirraa argachuutii dandeessu jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u wantoota na fayyadeedha jechuudha. Macaafni qulqulluun illee gorsaa keenya akkasuma immoo gorsa abbootallee fudhachuuti akka qabnu gorsa walii keenya fudhachuu akka qabnu kennaan gorsaas immoo waldaa kiristaanaa keessatti isa tokko garuu itti fayyadamaa hin jirtu. Waldaan kiristaanaa kennaan gorsaa jira garuu nuti itti fayyadamaa hin jirre malee jechuudha. Maaliif jennaan Rooma boqonnaa 8 dhaqxanii gaafa dubbistan kennaawwan ayyaanaa achi keessa jiru argachuutii dandeenya jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf gara mana jaalannee shoo kan dhuftan haaraa taatanii jechuudha. YouTube keenya like gochuudhaan akkasuma subscribe godhaa maatii keenya ta'adha. Warroonni mootinii dura turtan like godhaa hiriyoota keessaniif share godhaadha. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Koomentii yaada keessan koomentii jalatti naaf qoodaa isiniin jechuun jaalladha. Egaa na jajjabeessaa isiniin hin jira baay'ee viidiyoo hojjetaa hin jiru. Na jajjabeessaa jechuudha. Moolaariin keessan natti hir'ata. Kanaafidha isiniin jechuun jaalladha. Maaliif isin gaafa viidiyoo ilaaltan anillee isiniif hin hojjedha jechuudha. Maaliif isintu na fayyada anis immoo isinan fayyada jechuudha. Kanaaf walii keenya fayyannaa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Akkas jedha barreeffamichi nan dubbisa. Gorsa jireenyaa jedha. Yeroo hojjechuu qabdutti yoo hin hojjenne yeroo kolfuu qabdutti boossa jechuudha. Kanaaf tattaafadhu jedha. Yeroo maal hin taanetti yeroo hojjechuu qabdutti. Wanti hundumtuu yeroo akka qabu nutti dubbata jechuudha. Maaliif wanti macaafa fakkeenyaa keessatti Salamoon yeroo dubbatu maal jedha boqonnaa 3 keessatti wanti hundumtuu akka yeroo qabu yeroo hojjechuu qabnutti yeroo nama nuuf kenname kana keessatti maal gochuu qabna hojjechuutii qabna jechuudha. Yeroo kolfuu qabdutti immoo boossa jechuudha jedha. Kanaaf maal gochuutii qabna tattaaffachuutii qabna jechuudha. Har'a yeroo qabnu kanatti maal gochuu qabna wanta hojjechuutii qabnu itti fufneetu hojjechuu qabna jechuudha. Har'an tattaafanna har'an hojjennu taanaan borummootiin bo'uudhaaf jira jechuudha. Maaliif kolfuudhaaf gaafa jennutti hin boonya. Kanaaf maal gochuu qabna akka hin boonyee fi yeroo amma qabnu kanatti maalidha keessattuu dargaggoonni umurii dargaggummaa isaatti dhuunfaa isaa hojjechuuf osoo hin taane yookiin hojii dhuunfaa isaa duwwaa hojjechuu osoo hin taane Waaqayyoof illee hojjechuu kan qabnu yeroo kanatti akka ta'e jechuudha. Hojii kamiyyuu haa ta'u Waaqayyoofis dhuunfaa keenyanis yeroo dargaggummaa kanatti waan baay'ee isaa hojjenneetoo darbuu dandeenya jechuudha. Umurii amma har'a qabnu kana keessatti. Inni kan biraa immoo nama si sobu maaliif akka si sobu hin gaafatin. Sababbiin isaa gaafii kee deebisuuf soba biraa soba waan ta'eef jedha. Maaliif yeroo baay'ee wanta akkanaa kun jireenya koo keessatti na qunnamee beeka dhugaa dubbachuu fi namoota soban jireenya keessan keessatti gaafa maaliif jettee wanta sana gaafattu irra deebi'eeti soba biraa isinitti dubbata waan ta'eef nama sana hin gaafatina jechuudha. Miknaatum soba dabalatee dhufaa jechuudha. Kanaaf namoonni soban immoo kan maaliiti kan abbaa sobaati jedha macaafni qulqulluun keenya jechuudha. Yohaannis boqonnaa 8 keessatti argina gooftaan keenya Yesuus Kiristoos warra Yihuudootaatti qabee yeroo barsiisu jechuudha. Yihuudoonni nuti kan Abrahaamii nuti kan Waaqayyoo malee homaan beeknu jedhanii gaafa isaan itti dubbatanii gooftaan immoo deebii isaaniif deebise lakkisanii kan isaa miti.
kan abbaa keessan Abrahaamis miti waaqayyoon isin beektanii kan abbaa tokkooti kan abbaa sobaati jechaanii ture jechuudha. Kanaaf jireenya keenya keessatti maal gochuutii hin qabnu sobuus hin qabnu nama nu sobaa jiru mootiin takkaa nu sobe taanaan lammaffaa maaliif jennee gaafa gaafannu daayireektii soba lammaffaa nu sobaa jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabna dhiisuu qabna jechuudha. Dhiisuu qabna jechuudha. Kanaaf gooftaan sin eebbisu. Inni kan biraa oduu kumtaala tokko oduurra hojii kiiloo tokko hojjettee yoo argisiifte siif wayya. Kanaaf xiqqoo haasa'ii baay'ee hojjedhu argisiisii jedha. Maalinni oduu kumtaala tokko odeessaa oola. Har'a kallattii baay'eedhaanii namoonni tokko oduma asii fi achiin akkas jettee akkas gootee as buutee achi buutee isheen akkasiidha inni akkasiidha jedhanii isinitti si fidanii achi sin geessanii asi sin geessanii karaa baay'eedhaan oduu odeessaa ooltu jechuudha. Kanaaf oduu baay'ee odeessuuf akkasuma mootiin jireenya keenya keessatti waan ofii keenyaaf gochuudhaan mallu yookiin hojjechuu barbaannu odeessina osoo hin taane cal jettee maal gootaa hojiidhaan argisiista jechuudha jireenya kee keessatti. Kanaaf hojii kiiloo tokko hojjenne bu'aa argisiisna jechuudha. Kanaaf xiqqoo haasa'ii maal ta'ii baay'ee hojjedhu jechuudha. Kanaaf xiqqeessinee haasofne baay'ee hojjechuu yaa filannoo isiniin jechuun jaalladha. Yeroo haasaa, yeroo oduu, yeroo asii fi achi mandararra deemuu osoo hin taane yeroo itti hojjennu. Laala asittis eenyuuf hojjenna? Waaqayyoof ta'uu danda'a. Akkasuma hojii dhuunfaa keenyas ta'uu danda'a. Kallattii kamiiniyyuu haa ta'u hojiin waaqayyoos hojiidha. Maaliif jennaan waaqayyo waan adaraa nutti kenne qaba waan ta'eef mana waaqayyoo keessa kan jiru hoolota waaqayyoo kan eegu akkasuma mootiin kallattii kamiiniyyuu haa ta'u isa hojjechuu caalaa jechuudha. Kanaaf hojii keessan baay'isaatii hojjedhaa jechuudha. Waaqayyo nu gargaaru hojjennee immoo hojii sana argisiisuutii qabna jechuudha odeessaa oolurra. Kanaaf waaqayyo nu gargaaru. Inni kan biraa gaarummaan ati har'a hojjettu galaa kee borii siif ta'a. Kanaaf jallina lafa kaa'i waan gaggaarii qofa maal ta'ii facaafadhuudha. Kanaaf gaarummaa kan nuti baranne gooftaan keenya Yesuus Kiristoosii garraamummaa kanarraa baradhaadha. Maaliif jennaanii Yesuus ija hojii hafuuraa keessaa gaarummaan isa tokkodha. Ija hojii hafuuraa jiran keessaati tokko nutti hir'ate yoo ta'e hir'annee jirra yoo ta'e nuti guutuu ta'uu hin dandeenyu jechuudha. Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 20 kaastanii yoo dubbistan jechuudha. 19 kaastanii yoo dubbistan argachuutii dandeessu jechuudha. Isa kanaaf ija hojii foonaatii fi ija hojii hafuuraa achirraatii argachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf jallina facaafachuu hin qabnu. Maal gochuu qabna? Qajeelina. Waaqayyo mootiin maal godhe? Jallina jibbee qajeelina jaallate waan ta'eef jechuudha. Kanaaf gaarummaan nuti har'a goonu mootiin boruuf garaa keenya malee badiinsaaf nu qopheessuu jechuudha. Waan gaarii gaafa hojjennu waaqayyo fuulduratti nuuf lakkaa'amaatii jira jechuudha. Namaaf gaarii hojjennee gaarummaa sana mootiin namarraa barbaanna gatii keenya yoo ta'e inni kun gonkumaayyuu bu'aa nuuf hin qabu. Namni gatiisaa namarraa argates jira jedhee hin yaadu jechuudha. Ani akka kootti gaarii yoon godhe jireenya koo keessatti namarraa hin argadha. Bakka nama kana tolla fuudha jedhee gaarummaan godha yoon ta'e inni sun ija naaf hin godhatu. Garuu mootiin gatiin koo waaqayyo biraa naaf kennama jedhee jireenya keenya keessatti yeroo kamiyyuu gaarummaa yoo hojjenne jallina keessa keenyaa baasne waan gaariidhaan mootiin maaliif hamaadhaan hamaa mo'aa hin jiru. Waan gaariidhaan maal godhaa? Hamaa mo'aadha macaafni qulqulluun keenya jechuudha. Galanni waaqeffata Roomee keessatti dubbata. Kanaaf nuti maal gochuutii qabna ree? Waan gaarii gochuutii qabna. Jallina keessa keenyaa baasu. Jibba keessa namaa guuterra jaalala keessa namaa guute wayya waan ta'eef isiniin jechuun jaaladha. Kanaaf waan gaarii qofa facaafadha jechuun jaaladha. Inni kan biraa immoo gaafa ol baatu warra gadii hin dagatiin.
Sababbiin isaas gaafa gadi buutu isaanuma deebitee argatta waan ta'eef. Yeroo baay'ee namni gaafa ol bahu haalanis haa ta'u, qabeenyanis haa ta'u, beekumsaanis haa ta'u, dandeettiidhaanis haa ta'u, waanuma barbaadeen iyyuu gaafa xiqqoo ishee ol bahu warra isaa gadii sana maal gochuu hin qabu? Dagachuu hin qabu. Warra kaleessa wajjiniin deemsa eegale sana maal gochuu hin qabu? Dagachuu hin qabu. Gaafa gad deebi'e immoo maalidha? Addunyaan kun burreedha waan ta'eef namoota sanaan wal argita. Gaafa namoota sanaan wal argite mootiin kaleessa nu gattee nuu ol jirta. Har'a mootiin akkamittiin gara keenya dhufte siin jechuu danda'u jechuudha. Kun immoo jira. Maaliif amma fakkeenyaaf addunyaa keenya kanarratti kan nuti arginu namoonni qabeenyaan gaafa guddatanii xiqqoo isaa maal jedhu kiiloon isaanii ol ka'a warra isaanii gadi jiran sana ilaaluu hin barbaadan. Gama tokkoon kuni namoota nuu gadi jiranii gargaaruutii qabna jechuudha. Maaliif dagachuutii hin qabnu. Warra humna dhaban dagachuutii hin qabnu. Gaddeebina waan ta'eef jechuudha. Gaddeebuun keenya guyyaa boriin oolu waan ta'eef jechuudha. Maaliif wanti hundumtuu bililliciin kuni wanti ijaan mul'atu kun hundumtuuyyuu maalidha? Kantuudha. Waa'ee hin baasu. Hin bada. Abaqeedha. Kanaaf maalidha? Namoota nuu gadi jiran sana dagachuutii hin qabnu jechuudha. Kanaaf deebinee isaan arguun keenya oolu waan ta'eef kiiloo keenya ol kaasne siinolii jirraa akkasiidha jechuun hin qabnu jechuudha. Kanaaf waaqayyo hunduma keenyaan haa gargaaru. Lubbuun kee waan hin taaneen hin dhiphisin. Sababbiin isaa akka si darbuuf kan si barreeffame sin argatu. Akka si argatuuf immoo kan siif barreeffame sin dhabuutii jedha. Kanaaf maal gochuu qabna? Lubbuu keenya waan hin taaneef dhiphisuu hin qabnu. Waaqayyo gaafa nutti dubbatu sagalee waaqayyo macaafa qulqulluu keenya keessatti Maatewos boqonnaa 6 dhaqxanii gaafa dubbistan jireenya keenya kanaaf akka nuti dhiphachuutii hin qabne guutummaa isaa nutti dubbata jechuudha. Keessattuu akka nuti yaaddoo hin qabaanne akka nuti jireenya keenya isaarraa fi boruu kana keessatti dhiphisuutii hin qabnu. Gaafa nuti dhiphannu foon keenya osoo hin taane lubbuu keenyatu keessa keenyatti dhiphachaa jira waan ta'eef lubbuu keenya gonkumaayyuu nuti dhiphisuutii hin qabnu jechuudha. Lubbuun keenya gaafa dhiphatte wanti nuti itti dabalu tokkollee hin jiru waan ta'eef boqonnaa 6 guutummaa isaatti Maatewos yoo dubbistan keessattuu lakkoofsa 24 irraa kaastanii yoo dubbistan argachuutii dandeessu jechuudha. Maaliif jennaan Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bartoota isaatti ergaa kana dubbatee ture jechuudha. Akka isaan yaadda'uutii hin qabne biyyi lafaayyuu waa'ee nyaataa, waa'ee dhugaatiitti yaada isaanii hidhanii akka jiran, kanatti immoo dhiphachaatee akka isaan jiran. Nuti immootiin wantoota kana hundumaayyuu Waaqayyo akka nuuf qopheessu, Waaqayyo akka nuuf kennu. Kana jechuun karoorfatin jechuu miti. Karoorfadhu garuu of hin dhiphisin. Karoora jireenya keetitti baasii garuu of hin dhiphisin jechuudha. Jireenya keenya keessatti jechuudha. Kanaaf of dhiphisuutii hin qabnu. Isa nuuf kaa'ame baqa guyyuma nuuf kaa'ame sana jiraanna malee jechuudha. Yoo si yaaddoftaniiyyuu simbirroota bakkee ilaalaa akkamittiin akka jiraatan jedha. Isa kana gochuu kan hin dandeenye eega kana gochuu umurii qabdanirratti jedha. Umurii qabdan irratti waa tokko dabalachuutii kan hin dandeenye maaliif yaadduuf ture jedhee nutti dubbata jechuudha. Umuriin nuu muramee jira kan qabnu kan gooftaan nuu kenne sana irratti waan tokko isaa dabalachuu hin dandeenye. Kanaaf maal gochuutii hin qabnu jireenya keenya keessatti dhiphinaan lubbuu keenya dhiphisuutii hin qabnu jechuudha. Gaafa lubbuun keenya dhiphatu hafuurri qulqulluun keessa keenyatti hin gadda, keessa keenyatti boqonnaa dhaba, keessa keenyatti aara galfii dhaba waan ta'eef. Jechuudha isuma nuuf barreeffame sana jiraanna waan ta'eef isa nuuf barreeffame sana hin dhabnu yookiin guyyaa nuuf kaa'ame sana hin dhabnu jechuudha. Gaafa dhiphanne wanti itti nu dabalamu tokkollee hin jiru gonkumaayyuu jechuudha. Kan biraa akkas jedha namoonni tokko tokko akka haxxifatanitti jireenya kee keessa gaafa ba'anii galata jedhi malee ofii hin goolinii jedha. Maaliin haxxifatanii? Namni haxxifatee tiyoo jedhamiti gaafa haxxifachuutii barbaannu jechuudha. Namoonni tokko tokko jireenya kee keessaa akka sanatti gaafa ba'anii baga narraa fagaatanii jedhi. Maaliif sababbii sirraa fagaataniif qaba.
Tokko namoonni gaafa nutti dhiyaatan yeroo baay'ee namootuma hundumatu gaarummaaf nutti dhiyaatan. Tokko iccitii keenya nurraa fuudhuudhaaf nutti dhiyaata. Iccitii keenya sana mootiin maal godhaa baasee waan nuti keessa jirru sana amala keenya baree boromootiin haala keenya ilaalee maal godhaa nurraatii fagaate jechuudha. Yeroo ammaa kun keessattuyyuu namoonni gaafa isinitti dhiyaatanis baaduma isaa of gaddisiisuuf of dhibbisiisuu hin qabina. Jireenya keessaniin namootaaf gaarii yaada baqa. Namaaf gaarii yaada namoonni jireenya keessan keessaa ba'an yoo ta'e maaliif akkas ta'e baqa jennee jireenya keenya keessatti maal ta'uu qabna? Of dhibbisuutii hin qabnu waaqayyoo keetiin galateeffadhu kanaaf of hin goolinii. Jedha kan biraa callisuu kee keessatti wantoonni ati hin dubbanne baay'een akkuma jiran kolfuu kee keessatti dhukkubni ati dhokfattu baay'eetu jiraadha. Eeyyen callisuu keenya keessatti by the way yeroo baay'ee jechuudha jecha akkasiin fayyadama. Namoota callisanii gaabban hin argine namoota dubbatanii gaabban malee. Gaafa dubbanne nama madeessinaa dubbii keenya sanatti immoo deebinee gaabbina jechuudha. Yoon jedhu waan hamaa tokko gaafa goone malee waan gaarii yoo dubbanne rakkoo hin qabu. Waan hamaan immootiin isuma keessa keenya jirutu arrabni keenya baasee dubbata waan ta'eef. Maaliif sagalee waaqayyoo isuma keessa keenya guute gaarummaa garaa isaa keessa guute maal ta'a namni baasee dubbataa. Kanaaf waan gaariin garaa keenya keessa guutee jira yoo ta'e waan gaarii baasnee dubbatna waan gaarii sanatti immootiin jireenya keenya hin ceephaanu jechuudha. Waan hamaa gaafa dubbanne garuu jireenya keenya ceepha'uu dandeenya. Kanaaf maalidhaa waan hamaa sana akka hin dubbanneef yeroo baay'ee maal goona of eeggannee callisna jechuudha. Gaafa callisnu sana tarii namoonni isheen hin koortii hin boontisanii jechuu danda'an. Garuu immoo akkasanii miti. Waan callasteefatii fi waaqayyo beekta. Garuu akkuma kana mootiin gaafa kolfitus yeroo baay'ee ilaalcha akkasii jira. Jireenya keenya keessatti hin kofallaa, hin taphannaa, suura bareeda kaanaa, miidiyaa keenya irratti gadhiisna. Wanta kana gaafa goonu namoonni baay'een maal jedhu isheetti tolee jira. Bakka akkas taatee jiraattii jedhan. Garuu dhukkuba garaa keenya keessa jiru mootiin atii fi eenyu beekta waaqayyo beekta. Kanaaf gaafa kofaltus dhukkubni ati dhokfattee keessa keetitti baattee jirtu baay'een isaa akka jiru beekuutu sirra jiraadha. Baay'eetu jira kanaaf beekee. Inni kan biraa waan hundumaa amanuudhaaf hin ariifatin. Sababbiin isaa sobni dhugaa irraa ariifatee gurra silixaa. Yeroo baay'ee waanuma namni nuun jedhee dafnee hin amanna. Gaafa dafnee amannu sana mootiin yeroo ammaa kana keessattuyyuu sobatu lafarra guutee jira. Sobatuyyuu iddoo qabatee jira. Kanaaf sobni dhugaa fakkaate ariifatee maal ta'a gurra nu lixuutti jira waan ta'eef ariifannee maal ta'uu hin qabnu nama amanuuti hin qabnu jechuudha. Baay'ee jaalala dhugaa gaafa wal jaalatu jaalala yoo isiniin jedhu jaalala obbolummaa jaalala baay'eetu jira. Egaa jaalala obbolummaa namni wal jaallatu wal amana garuu mootiin jaalala sana keessatti guyyaa tokko walitti mufachuunis yeroo baay'ee immoo hamma kallattii baay'eedhaanii dhugaa fakkaatee kan gara keenya dhufu maalidhaa sobatu gurra nu lixaa jechuudha. Kanaaf isarraa maal gochuu qabna of eeggachuu qabna jechuudha. Inni kan biraa nama balbala onnee kee rurrukutu hundumaa fi ariifattee hin banin. Sababbiin isaa namni tokko akka ijoollee balbala rurrukutaa fiiguu jaalatu waan ta'eef jira. Baay'ee natti tola. Maaliif jennaan onnee namaa rurrukutuudhaa fi balbala namaarra dhaabbatanii balbala kan rukutanii baay'eetu jiru. Garuu hundumaafuu balbala bannee onnee keenya keessatti ol galchine yoo ta'e hin miidhamna. Maaliif namoonni akkasumas fiigan baay'eetu jira miidiyaa kanarra kan argaatii oollu jechuudha keessattuu yeroo ammaa kana keessa. Kanaaf maal gochuu qabna ree warroota fiiganii gara jireenya keenyaa dhufanii jireenya keenya balleessuudhaaf jiran sana asii fi achi fiigan sana isaan sanarraa maal gochuu qabna of eeggachuutii qabna jechuudha. Of eeggachuutii qabna. Balbala onnee keessaniitti maal gochuu qulfii gochuudha jechuudha yeroo baay'ee.
Yoo bantan immoo nama tokkicha gadi baasuutii hin dandeenye deebistanii nama biraa geessuutii hin dandeenye ol galchitanii sana booddee onnee keessan immoo nama tokko qofaaf bantanii teessisuutii qabdu jechuudha. Sagalee waaqayyoos kanuma dubbata waan ta'eef. Namni kan sitti hin hinaafne gaafa ati rakkatte qofaadha. Gaafa milkaa'ina kee baay'atu hinaaftonni keessii in baay'atu hinaaftonni keessii lakkoofsan danuudha. Kanaaf sin dinqiniidha. Namni kan sitti hinaafne maalidha? Rakkadhe gaafa ati jette duwwaadha. Milkaa'e gaafa ati jette garuu firri kee iyyuu diina keeti. Namoonni sitti dhiyaatan iyyuu diina keeti. Kanaaf namni kan natti hinaafu gaafa maal ta'edha jennee adda baafannee beekuu qabna jechuudha. Milkaa'insa keenya irratti hinaaftota baay'ee qabna. Kanaaf hinaaffan immoo yaada isaa maadha? Yaaqoob boqonnaa 3 keessa dhaqxanii gaafa dubbistan argachuu dandeessu jechuudha. Hinaaffan akkam akka nama godhu. Akkasuma immoo macaafa Saamu'eel keessatti Saa'ol Daawit irratti maalirraan akka inni naafe. Daawit 10,000 ajjeese, Saa'ol immoo 1,000 ajjeese jedhanii gaafa dubbatanitti Daawit garuu Gooliyaadin ajjeese. Isaan garuu gaafa faarfatan Saa'olitti immoo maal ta'e hafuurri naaffaa itti nam'e jechuudha. Sababii maaliitiif? Sababii Daawit milkaa'eef jechuudha. Kanaaf gaafa ati milkoofte maalidha? Hinaaftonni kee dallaa jala si guutanii jiru. Iddoo hinaaffan amma cabni of tuulummaan jiru mootiin yaadan gargar ba'utu jira. Yaadichi suni kan maalirraa maddee? Kan foon irraa maddee. Macaafa Yaaqoob boqonnaa 3 lakkoofsa isaa yaadachuu baadhee dubbisaa. Kanaaf maal ta'uu hin qabnu? Dinqisiisuu hin qabu. Nama tokko yeroo jaalattu amma argitutti otoo hin ta'in amma dhumaatti jaaladhu. Isaarraa akka saalbaajii uffataatti boru baafatanii dhiisee jedha. Nama tokko maalidhaa? Yeroo baay'ee namoonni kan wal jaalatuu fi amma yookaan isa argutti, isa barutti, bakka isa argee maalummaa isaa hubatutti amma sanatti jaalachuutii hin qabnu. Amma dhumaatti hiriyaa jaalalaa hiriyaas haa ta'u, hiriyaa gaa'ela keessattis haa ta'u, Waaqayyoon amma dhumaatti wajjin nu jiraachisi. Amma argutti osoo hin taane amma dhumaatti wajjin nu jiraachisi jenneetoo Waaqayyoon illee kadhachuutii qabna jechuudha. Amma arginutti osoo hin taane amma dhumaatti jaalachuutii qabna. Akka har'a bakka uffata ta'eera. Guyyaa gara guyyaatti jijjiiraa oolla. Kanaaf akka hin jijjiirre isiniin jechuu jaaladha. Gorsi kun baay'ee na fayyade, isinis fayyada jedhee yaada. Gaafa qabeenya argattu uumaa kee yaadadhu. Qabeenyi hiyyummaa irraa malee du'a irraa siin oolchu waan ta'eef jedha. Qabeenya arganna taanan baay'ee qabeenya soodhamne uumaa keenya hinuma yaadanna. Garuu qabeenyi mootiin kiyyoodha waan ta'eef Salamooniin yoo ergitanii qabeenya guddaa godhatee gaafa badhaadhummaan itti dhaga'amu maal gochuu jalqabe ofii isaatii kaleessa sooraarraa horii nan dhoowwatin jedhee kadhachaa tureeti. Gaafa qabeenya guddaa godhatu mootiin maal gochaa ture? Dubartoota ormaa wajjiniin illee jiraachaa ture jechuudha. Kanaaf qabeenyi guddaan Waaqayyo nun dagachiisin. Waaqayyo qabeenya isin afaa kennu qabaa qabeenya immoo isin barsiisu nun barsiisu jechuudha. Akkamittiin akka qabachuuti beeku uumaa keenya akka nun dagachiisu. Maaliif gooftolee lamatu jira. Gooftolee lamaan sanaaf hojjechuun akka hin danda'amne macaafni keenya nutti dubbata. Maatewos boqonnaa 6:24. Kanaaf tokko tuffannee tokko immoo jaalachuu. Waaqayyo horii nuu kennee qabeenya nuu kennee immoo itti fayyadama isaa maalidha? Beekuutii qabnaa jechuudha. Akkamittiin akka qaban. Kanaaf uumaa keenya maal ta'uu hin dandeenye akka hin daganne uumaa keenyatu du'a nu oolcha malee qabeenya keenya miti. Qabeenya keenya hiyyummaarraa nu oolcha, dhabarraa nu oolcha. Kan itti fayyadamna malee du'a nu oolchu gonkumattiin jechuudha. Kanaaf isa kana irraa of eegnu. Dandeettii kee kan argisiisuu qabdu warra si dinqisiifatanitti osoo hin taane warra si tuffatanitti haa ta'udha.
warra si dinqisiifatan durumaayyuu si dinqisiifatu. Warra immoo ittiin si tuffatanitti dandeettii kee argisiisuu qabda. Dandeettii kee immoo kan ittiin argisiistu boontee koortee osoo hin taane hojjettee. Hojiidhaan wanta hundumaayyuu hojiidhaan argisiistee maal goota warra si tuffatan sanatti in argisiistaa jechuudha. ማለት ህይወት በተግባር የሚባል አለ። ከናፊ ጅሬኛ keenya keessatti ተግባሪidhaan taane yoo argamne namoota sanatti argisiisuu dandeenya jechuudha. Saree yoo si ciniinte deebitee hin ciniintu. Akkuma kana namoota jal'ina si irratti yaadanis tuffadhuutii bira darbi. Isaan irraa wayyuu kee itti argisiisi jedha. Sareen nu ciniinte taanaan saree deebinee ciniinuu hin dandeenyu. Namoota mootiin akkasuma jireenya keenya keessatti intini jechuu hin dandeenyu jechuudha. Namoota nu miidhanii yookiin namoota jal'ina irratti jiran deebi'een jal'ina irratti hojjechuudha. Jechuun qabnu simmoo jechuudha. Maaliif jal'inni du'a. Karaan jal'aan karaa waaqayyoo miijanuudha. Waaqayyoo karaa keenya hundumaayyuu hin miijana baay'ee. Karaa qajeelaas jallaas kan miijanu. Karaa nama hundumaa maal itti fakkaata? Qajeelaa itti fakkaata. Karaa sana garuu maalidha? Waaqayyoo garuu miijanaadha. Kanaaf akkuma sareen yoo nu ciniinti deebinee hin ciniinne namoota jal'ina irratti hojjetan irrattis jal'ina hojjennu osoo hin taane gaarummaa argisiisuu qabna jechuudha. Maaliin isaanirra wanti ittiin wayyitu isa kana waan ta'eef. Nama gaarii yaaduu fi gaarii hojjetu yoo taate namni ati dhabdu hin jiru. Garuu namni si dhabu immoo jira. Maaliif gaarii yoo taatee fi gaarii hojjetta taanaan wanta ati dhabdu hin jiru. Namoonni si dhaban garuu jira. Namoota akkamiin si dhaba? Namoota jal'ina hojjetan si dhabu. Maaliif ati waan gaarii hojjechuu yaadda waan ta'eef yeroo hundumaayyuu. Jal'ina warra hojjetan garuu sin argachuu hin danda'an. Kanaaf namoonni si dhaban waan jiraniif ati immoo gaarii hojjedhu baga si dhabanii. Bagana dhabanii. Gorsi kun baay'ee dheeraadha. Gooftaan sinaa eebbisu. Eebbifamaadha. Ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Turtii gaarii qabaadhaadha. Viidiyoo kana sheer laayik godhaadha. Eebbifamaa. Shaaloom.